Hai akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kottii nagaa keessanii ani nagaa dabaleettiin keessanii jirtu isiniin jenna bubbee lakkatti nu bubbisiisaa jiru har'a mucaa kana namoonni baay'een hin beektu fiqeedhama gurbayyoo ila waan inni baatu jedhan alaala koboota baatee deema wajjumaan baannee deemna koboota tiftifeechaadha. Ijoolleen baadiyyaa hin beektu maal baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e warroota ibsaa dhanii fayyadamne daabboo kobootan akka tashatanii hin beektu. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa isiniin jedha. Innaa mana xinnayyoo kiyyaan deema jechaadha. Xinnayyoo nama miti inni guddoon jedhama. Ani kan hangafaatti waan ta'eef ishiin immoo qoxisudha. Innaa achi deemna inneeti haadha mucaa jechaadha. Haadha mucaa ishii mucaa qabdu daabbootu ishinaaf jenneeti. Ammuma dhanneet fiqee wajjiniin toshinaaf fiqee nagaa gaafa dhufa. Ay hordoftoota tiiktookii. Tiiktookii koo buuste. Tiiktookii ayitiin buuste bee. Kaboota kanas namoonni irraanfatanii halaalanii nagaa gaafa dhufa bade. Ay akkam jirtu hordoftoota yuutuubii alamii marti keessanuu nagaan isiniif haa ta'u akkamii nagaa jirtu bade iyyuu nolaalee badee kanan ture amma deebi'eera. Badee kanan ture. Gidduudhaan si waliin tureera amma immoo gidduutti akkoo teekinikaa ta'ee deebiin ture. Teekiniikatu buteechaadha walii gadi. Teekinooloojii. Teekiniika miti. Naasa egaa teekiniika. Kanaaf yeroo darbee lamaan tokko alamii wajjin hojjedheen jira. Ammas gadi goori maal gadi goori. Waan haaraadhaan dhufaa jirra kunoo kan nuti baannee deemnu kun kaboota daabbooti ittiin tolfama warri shamarroonni baadiyyaa beektu jedhee yaada. Kanaaf baadiyyaa magaalaa ikkoo ishiin tun birrii meeqa ta'e tokkichi takkitti ishee birrii 5. Akaashii birrii 5 hin bitochaadha. Ani garuu dubartii ogeetti waan ta'eef waan horii qallabaa jiruufu ishii jala deemee tanan xafxafachaadha. Akkuma kiyya kana ijoolleen tokko danda'anii hojjetan beektaa gaafa nama hunda miti tokko jiran gadi hin jedhu gizee biyya Arabaatti gale. Ani immoo garuu dhoqqee kabarjaataman kun amma odan gurguradha iyyuu mileenatti nan gurguradha illee dhoqqee horiin gurguru garuu nan gurguradha jechaa nan gurgure garuu immoo gurguru maaliif ani iyyuu naaf fayyada. Ollaa kiyya hin fayyada. Ollaa kiyya irreen qunxuraa fi gazee daabboo tashatanii amma akkasuma faasigaan illee as deema. Isatti illee itti fayyadamu jechaadha. Maaliif waan namni waan qabu yoo nama ooshe gaariidha jechaadha. Kana amma birrii 5 namni tokko yookaan hiyyeessi kosi bukkee jiraachuu danda'a. Ati hin qabdaa birrii 5 immoo nama biraarra gaafa bitan soo hin ulfaata. Kanaafuu nama hiyyeessa sanii yoo kennatee itti toshatan beekamti. Bees ariif nabbare. Asaibe jaartii argattee barra asaataas keessa. Jaartii argattee barra. Argadheen jiraay. Maarree natti mul'attu. Bilbila isaa nuu kennina jedhani. Warri na jaallattan anis tiiktookii mataa kootti nan qaba waan ta'eef. Tiiktookii miti qaama bilbila kee barbaadani. Bilbila keetti argisiisi. Silkii koo barbaadani. Baasi. Kunoo laal silkiin koo kana yoommoo waaqayyo sin keessa fideen deeggaruu barbaadan silkii kana narraa jijjiira. Adaraa keechan narraa jijjiira silkii kana. Rakkaa ta'ee rakkoo na qunnamee rakkoo maali? Guddaan qabataa ture. Sirraa fudhate. Amma haala adda addaatiin. Lakkaanoo silkii guddaa harkatti hin argine dhufnaan inni yookiin kana harkatti argee lakkii waan masoobaa kana hin jaaladhu kaan. Ani yeroo tokko natti dhufa sobni moo ati koo anarra sobdu gaafa haadha manaa godhattee haadha manaa keessa sobda akkoo maal jechuudha. Ishee immoo maafan sobaree nama namaaf ishee. Nama baay'ee uummata baay'ee sobaarta bara nama namaaf hin jedhin afaan harka bare maal jedhu doolu socho'aa jedhu afaan bare si biraa hin hafu waan ta'eef borullee waanuma akkasii haasofta jechaadha ishee. Siniyaa hordoftoota keenya nu jajjabaadhaadha. Waan haaraadha. Beenos maachee gadi goori gara mana saniitti. Waan haaraa immoo yeroo gabaabaatti finnee sin biraan geenya
Waan haaraa maal sinii qabatee dhufa ijoollee. Diraamaa fa'aa baacoo fa'aa garullee dandeetti diraamallee hin qaba. Baacoo binaamina hin qaba. Affarri maal affartammoo moo abbaa koo affarte yeroo gaa'ela kiyyaa ammaan geessisa mucattiin tun ijoollee mancaqa takka reefu harma guute. Murannee waan fakkeetta suuba bilbilli qonna qaba. Ijoo mucaa kana maaluma godhan jedhe bara akkuma laal manatti natti kishoo yaa'u laal viidiyoo kaameraa ban irrattis kishoo yaa'a jechaadha. Innaa akkas isiniin jenna fiqeen isa kana fakkaata namoonni si yaadanii jiru akkasuma immoo best friend irree godhachuu dandeessaa si gaafata. Waan isiniin jedhu hordoftoota keenya yoo waaqayyo jedhe fuudhuun barbaada beektanii kanaaf haadha manaa bareedduu ishee kan qalbii qabdu kan yaada qabdu kan walii gallee wajjin jiraachuu dandeenyu haadha manaa naa barbaada. Amma ati bareeda kamiif? Rakkoon qabu dhiirri bareedina irraa maal godha? Dhiirri daalacha wayyadhani. Daalacha maaliif dhiqattare? Jechuun amma tokko immoo dhiqachuun immoo barbaachisaa magaa duukaa ka'ee deemuu qaba. Erga daalacha wayyattee duukaa tuftee deemture maaltu dhiqannaa isaas erge keelladhaa zumnaan ikkoo inni dhiqata gujeedha. Gujeedha amma as ga'utti sadii dhiqata. Mana bira ga'utti jechaadha biratti sin dhiqata mee kana haajoo daalacha wayyaa jedha jechaadha. Jireenya kaasa immoo barataa koolleejjiiti. Koolleejjii dhalamee waan hojjetullee isinitti mee ijoollee. Kunoo laale ani amma barataa koolleejjiiti. Akkana. Boruu abdii biyyaati. Arraash. Biyyaaf dhalootaaf waan gurguddaa kaa'ee darbuudhaaf kaayyoon qaba. Isa bajoo. Sila kanaaf barataa koolleejjii miti mucaan leefu elementarii barachaa jira. Yaada sobeetoo barataa koolleejjiiti jedha malee ittiin kunuunsa dubara goyoomsa saniif deema. Kunis soba. Waan goyoomsa waan tokko hin qabu kun yaa hordoftoota keenyaa. Isin boo'ini asi jaalatte qullaa asi jaalatte koo. Jaalataan furii wajjin jedhanii sammuu beektanii. Innaa akkasii yaa hordoftoota keenyaa waan nu dhaggeeffataniif hedduu takka galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii turtii gaarii baay baay baay. Bye bye bye. Ciao like share godhaa. I love you bye sin jaaladha.